Hello, jirra jirtu hordoftoonni Ecocube har'a organizational behavior chapter 9 akkasumas chapterii dhumaa qabannee dhufneerra. Kanaaf har'a organizational behavior koorsii jedhu almost xumurra jechuudha. Kanaaf based on the new curriculum, this is the last chapter for OB. So thank you very much for your attention and your comments. Jechuu dandeenya gamanumaan maaliifii boqonnaa tokko haga dhumaa waliin warri turtan guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Warri haaraa dhuftan garuu gara duubatti deebitanii chaaptarii tokkoffaa haga 8ffaa ilaaluu ni dandeessu. Kana gochuuf garuu chaanaalii keenya subscribe gochuun viidiyoo keenya immoo like gochuun barattoota hedduu bira akka qaqqabu gochuu kan daganneedha. Maaliifii barattoonni baay'een sa'a kanatti exit exaamiidhaaf warroonni qophaa'an maateeriyaalii gahaa argachuu dhabuu danda'u. Kanaaf maateeriyaaliin kun immoo at least isaan fayyada sila ta'ee fi akka isaan bira qaqqabuuf like gochuun wal deeggaruu akka hin daganneedha. Kanaaf boqonnaan dhumaa organizational design and structure jedha. Dhaabbanni tokko dizaayiniin isaa akkasumas caasaan yookaan caaseffamni isaa maal fakkaataa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha chapterii kana jalatti. So here are the essence of organizational design and structure are there. So essence of organizational design and structure gaafa jennu ka'umsi sirni bu'uura isaa maali kan jedhu nu agarsiisa. So organizational structure is a structural framework to carry out a function of planning, decision making, controlling, communication and motivation jechuu dandeenya. Dhaabbanni tokko egaa caasaa mataa isaa ni qaba. Caasaan suni gaafa bu'uureeffamu bu'uurri caasaa sana kan ta'uu qabu karoorri dhaabbata sanaa maayinni sirni yookaan adeemsi decision making system isaa maal fakkaata, controlling strategy inni fayyadamu maal fakkaata. Maaliifii dhaabbata tokko gaafa dhaabnu achi keessa namni jira, raw materialiin tokko jira. Maybe service organization ta'uu danda'a yookaan manufacturing organization ta'uu danda'a. Kamuu haa ta'u garuu dirqama namaani kan gaggeeffamu jechuudha. Kanaafi namoonni sun immoo meeshaa yookaan raw materialii jiruun kan kaayyoo dhaabbata sana galma ga'uudhaaf kan tattaafatan. Kanaaf inni sun maal barbaada? Controlii barbaada jechuudha. Maaliif resources very scarce limited dha jechuudha. Akkuma economics irratti beeknutti limited resource qabna. Ishee sana control goonee sirnaan kan adeemsifnee ta'e taanaan rakkoodha. Kana qofa osoo hin taane communication gahaan yookaan immoo hariiroon sabquunnamtii yookaan communication cimaa qabaachuu qabna. Dhumarratti immoo hojjettoota keenya motivate gochuu danda'uu qabna jechuudha. Kaayyoo dhaabbata keenyaa galmaan ga'uu yoo barbaanne jechuudha. So kanaaf organizationin yookaan structurein dhaabbata tokko gaafa bu'uureeffamu isaanan kanneen irratti hunda'ee jechuudha. Yookaan immoo kaayyoon isaa yookaan galmi isaa inni guddaan organizational structure qabaachuun kan barbaachiseef pilaanii keenya decision making, control fi communication akkasumas motivation kanneen fayyadamuutiin organization tokko galma gahinsa isaatiif akka hojjennuuf nu gargaaruudhaaf jechuudha. So to define how the job tasks are formally divided, grouped and coordinated. So gabaabumatti hojiin tokko akkamitti formally divided ta'an qoqqoodamu, akkamitti group godhama bakka tokkotti akkasumas coordination immoo bifa kamiin adeemsifama kan jedhu kan nuuf ibsu organizational structure jechuu dandeenya jechuudha gabaabumatti short. So here organizational structure is an arrangement and the interrelationship jechuu dandeessu of the component parts and the position of an organization. Yeah, organizational structure arrangement jechuudha. Caaseffamni jira jechuudha. Caaseffamu sana immoo gaafa adeemsifnu interrelationship hariiroo waloo kan jennu kan immoo hariiroo waliinii kan qaban ta'uu qaba jechuudha. Kompoonentiin garaagaraa bakka tokkotti dhufee kaayyoo tokkodhaaf hojjeta sila ta'e jechuudha. Positional arrangement jira dhaabbata sana keessatti aangoon akkaataa leeviliitiin kennama jechuudha. That is known as positional arrangement jechuu ni dandeenya. So an arrangement or an organizational structure has two dimensions actually. Horizontal dimension fi vertical dimension qaba. Horizontal dimension gaafa jennu identify the department units decisions what we call division of the same level. So horizontal gaafa jennu almost the division can be takes place among the department of the same level ta'uu danda'a. Level wal fakkaataa gidduutti caaseffamni yookaan
organizational structure bifa kanaan bu'uureffamuu danda'a. Inni kaan immoo vertical kan jennuudha. Verticaliin kun yeroo baay'ee aangoo yookaan immoo authority irratti kan hundaa'u. Authority relationship maal fakkaata? Eenyutu eenyu ajaja? Eenyutu eenyu jala bula kan jedhu kan nuuf ibsu that's known as a vertical dimension jennaan jechuudha. A vertical dimension. The other one is this organizational design is a process of creating, selecting, changing the structure of an organization. So, organizational design isa akkamitti create ta'e, akkamitti select godhame. Selection of osoo hin taane organization suni design isa change dhaaf hayyamamaadha because technological updating jiraachuu danda'a. Babal'isuun nu barbaachisuu danda'a organization sana. So, change dhaaf hayyamamaadha structure isaa kan jedhu kan itti beeknu organizational design sana irratti jechuudha. So generally, manager design an organization structure to achieve one or a combination of the following important objectives. Only dhaabbanni tokko manager isa organizational design wanni baasuu fi kaayyoo kanneen gadi kanadha. Kaayyoon tokkoffaa creates a new institution for a new organization jedha. Sirna adeemsa principally haaraa ta'e tokko organization sana keessatti bu'uureessuuf yookaan akka lafa qabatuuf taasisuuf ta'uu danda'a. karaa biraatiin immoo akkuma reefu dubbannee organizational change respond gochuudha. Changing garagaraa dhufu external change, internal change, what you call natural change or man-made jira. Kanaaf change technological change ta'uu danda'a. Isaan sanneeniif governmental change dhaaf hayyamamaa ta'uu qaba because change is an inevitable jenneera. Change dhaabuu hin dandeenyu. Kanaaf change dhaaf respond godhuu qaba jechuudha organizational designing tokko. Inni biraa integrating elementoota jiran achi keessatti integrate gochuu kan danda'u ta'uu qaba. Coordination of components and encouraging flexibility. Rigidity hin barbaachisu jechuudha. Flexible ta'uu qaba organization tokko design isaa flexible ta'uu qaba. Bakka modify gochuun kan barbaachisu ta'e kan modify gochuu kan dandeenyu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf dhaabbanni tokko managerri isaa organizational design kanneen baasuuf sababoota kanneen ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen ta'uu danda'a. Elementoonni isaa maal inni ree? What are the elements of organizational structure? So the manager need to address 6 key elements when they design their organization. Kanaaf elementoota 6 qaba jechuudha karaa biraatiin yookaan dhaabbata tokko managerri isaa organizational structure isaa gaafa baasu yookaan design isaa gaafa baasu wantoota 6 kanneen sammuu keessatti qabaachuu qaba. Tokkoffaa work specialization. Work specialization. Hojiin specialization isaa akkamitti ta'uu danda'a yookaan immoo bifa kamiin arrange ta'uu qaba kan jedhu beekuu qaba. Inni biraa span of control. Yes, wide span control or narrow span of control kan jedhu adda baafamuu qaba. Inni kaan immoo departmentalization. Yes, hojiiwwan wal fakkaatan departmentii tokko jalatti kaa'uun departmentalization jedhama. Inni sunis xiyyeeffannaa keessa galuu qaba. Chain of command. Eenyutu eenyuuf ajajama kan jedhu commandiin unit of commanding jiraachuu qaba. Kanaaf chain of command sana xiyyeeffannaa keessa galchuu qaba. Akkasumas power centralization, decentralization beekamuu qaba. Akkasumas formalization kanneen jahan hubannoo keessa galchuu danda'u qaba jechuudha. Managerri tokko gaafa organizational design akkasumas organizational structure baasu jechuudha. So here are there key questions which can be answered by different scenario or by different element. Elementoonni tokkoon isaanii wanti isaan deebisan jira. Fakkeenyaaf to what degree the activities have divided into separate jobs. Yes, degreein isaanii garaagarummaan isaan jidduu akkamii hojiin tokko hojii biraarraa adda kan ba'u yookaan gaafa qoqqoodnu garaagarummaan isaan jidduu jiru maal fakkaata kan jedhu work specialization kanatu nu deebisa jechuudha. Inni biraa on what basis will job can be grouped. Beezii kamirratti hundoofneeti hojiiwwan bakka tokkotti group gochaa kan gochuu dandeenyu gaafa jennu it is the answer of departmentalization jechuu dandeessa. To whom to do individual the group reports chain of command jechuudha garaa garaati. And how many individual can manage efficiently and effectively gaafa jennu span of control is it narrow or wide kan jedhu jechuudha. Inni biraa where does the decision making authority emanate or lay gaafa jennu centralization or decentralization kan jennu sana jechuudha. Inni dhuma formalizationidha. Inni kun maal nu deebisa? To what degree will there be rules and regulation to direct employee in the manager? Yeroo baay'ee ruuliin baay'een gaafa ta'e bureaucratic formalization kanneen fayyadamantu jira jechuudha. Kanaaf sirni ittiin bulmaata dhaabbata tokkoo bifa kamiin organize ta'uu qaba kan jedhu
Kan deebisu formalizationidha jechuudha. Formalizationidha jechuudha. So here in this process of designing, we have to follow some steps. Gaafa organizational design baafnu yookaan process keessa gaafa dabarru step nuti keessa dabarrutu jira jechuudha. So the first one is simply reviewing an existing objective and strategy. Objective nuti qabnu maayinni. Yes, objective nama harkatti qabnu maayinni, strategy nuti immoo kan harkatti qabnu yookaan kan fayyadamu barbaannu kaminni kan jedhu beekuu qabna. Inni biraa work activity dha. Hojii hojjetamu maal akka ta'e adda baasuu danda'u qabna jechuudha. Hojii sana erga adda baafnee booda garuu classify gochuu qabna. Qoqqooduu qabna, group gochuu qabna. So this involves grouping together activity in accordance with similarity. Fakkeenyaaf hojiiwwan wal fakkaatan yookaan homogeneity qaban bakka tokkotti goona. Akkasumas hojiiwwan walitti dhiyaatan gara tokkotti finna. Fakkeenyaaf interdependence kan qaban yoo ta'e tokko wajjin ka deemu yoo ta'e walitti finna. The other one is job characteristics or any grouping criteria. Karaa biraa group criteria yoo jiraate kan biraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So by this means we can identify the job. So assigning the work and the delegating authority. Hojii tokko erga adda baafnee group goonee booda nama hojii sana hojjetu assign goona jechuudha. Aangoo delegate goonaaf jechuudha. So mandate kenninaaf jechuudha zaatinaaf. So designing the hierarchy of relationship. Hierarchy more relationship in a hierarchy qabaachuu qaba. Top level, at the middle level, at the bottom level. Yes, at operating level maaltu hojjeta. Eenyuuf report godha kan jedhu command chain of command kan jedhu sun naannoo kanatti mul'achuu ni danda'a jechuudha. So you have to determine the vertical and horizontal operating relationship as an organization or as a whole. So vertical relationship maal fakkaata, horizontal relationship maal fakkaata kan jedhu adda baasnee beekuu danda'uu qabna jechuudha. So inni suni step yookaan process isaati jechuudha. Inni taanu types of organizational structure. So depending on how elements of an organizational structure are arranged, there are two configuration of an organization. Kanaaf generally structure of an organization bakka gurguddoo lamatti qooduu dandeenya based on configuration yeroo baay'ee. Akkasumas arrangement isaa irratti hundoofne bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni jalqabaa mechanistic, inni lammaffaa immoo organic model kan jennuudha. So mechanistic and the organic model is what? The organizational structure type dha jechuudha isaan kun. Maal jechuudha tokkoon isaanii ilaallu. So mechanistic structure are similar to bureaucracy. They are highly formalized and decentralized. Yes, bureaucratic approach follow godha jechuudha mechanistic gaafa jedhu. Seerri isaa almost hierarchy dhaan kan kaa'amedha jechuudha. Power in decentralized miti centralized jechuudha. Kanaaf communication tendency yeroo baay'ee is formal way or formal channel qabatee deemuu qaba. Time consuming dha jechuudha inni kun. So employer given specific job description. Bakka hojii namaa keessa seenuu hin dandeessu. Hojii kan kee hojjette gara chainiitti aanutti dabarsaa. Chainiitti aanu immoo chainiitti aanutti dabarsaa deema jechuudha. It one is a large amount of change jechuudha karaa biraatiin. Inni biraa rigidity jira. Akkasumas resistant to change. Change dhufe immoo fudhachuudhaaf hayyamamaa miti. Warri bureaucratic or mechanistic kan jennuun kun jechuudha. Inni biraa unsuitable for being innovativeness akkasumas quick action yoo fudhachuudhaaf namatti hin tole. Maaliif chainii tokkorraa gara chainii tokkotti haga dabartutti hojii sana hojjechuu sila hin dandeenyeef. Inni biraa interpersonal action dabaluu hin dandeessu. Uumama wanta kalaqa garaagaraa uumtee hojjechuu hin dandeessu. Maaliif chain of command mataasaa sila qabuuf jechuudha. The other one is discouraging individual initiative of employee. Yeah. Seerri kaamee sun jira sanarraa dabdee rakkoo keessa seentaa ilaalcha jedhuuf keessa sila qabuu fi individual initiative discourage godha jechuudha. The other one is limit individual autonomy in the self determination. Yeah. Autonomy qaban hojjettoonni achi keessa jiran. Self determination power in isaanii very low in case of mechanistic approach. So mechanistic or bureaucratic approach amaloota kanneen of keessatti qaba jechuudha. Organic gaafa jennu is most flexible decentralized structure with low level of formalization. Almost bureaucracy is a by gadi boda aangoon decentralized dha. Rigidity, flexibility jechuudha. Communication is almost more fluid and flexible bifa ta'edha kan deemuu danda'u. Akkasumas employee yeroo baay'ee job description isaanii bal'aadha, broaderidha jechuudha. So monotonicity isaanitti hin dhagamu jechuudha. Akkasumas employee are asked to perform duties based on their own expertise. Experience mataa isaa irratti hundaa'e akka hojjetuuf mirga laataaf jechuudha hojjetaadha. So inni kun almost more powerful dha jechuudha.
The other one is it tend to relate to higher level of job satisfaction on the part of an employer. Yeroo baay'ee hojjettoonni sirni aangoo isaanii decentralized sila ta'ee fi job satisfaction gahaa qabu jechuudha in case of organic structure. Again, conducive to entrepreneurial behavior. Yes, kalaqni garagara ni jajjabeeffama jechuudha. Innovativeness hin jira jechuudha in case of organic. Kanaaf organiciin baay'ee filatamaadha jechuudha dhaabbata tokko keessatti. Almost it is very important strategy jechuudha. So here diagrammatically ilaaluu dandeessu almost inni kun mechanistic yookaan bureaucratic kan jennu sana inni kun immoo organic. Kanaaf akkuma reefu jennee chain of command almost decentralized cross functionally inni kun immoo akkuma argaa jirtan kana dabartee kana dhufta kana dabartee kana dhufta kana erga fittee boodaas dhuftee garana deebitaadha. So almost chain of command high speciality barbaadu yookaan immoo high specialized amalli isaanii asitti ilaaluu dandeessu fakkeenyaaf inni kun high specialization inni kun garuu cross functional teamidha. Again here rapid departmentalization jira rigid kan ta'e here garuu flexibility. Chain of command in asitti clear no, but here the free flow of information are there. Wide span of control inni kun narrow span of control. Power in asitti decentralization asitti immoo centralization. High formalization qaba kun bureaucracy baay'isaa jechuudha. Seera baay'isa, dambii baay'isa, itti bulmaata baay'isaa jechuudha. Inni kun immoo low formalization. Kanaaf jijjiiramaaf kuni karaa banaadha jechuudha. Openidha. Inni kun garuu rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. So diagrammatically mechanistic and organic modeling kan fakkaatu garaagarummaan isaan jidduu jiru immoo almost asirratti sirriitti ibsamee jira sila ta'eefu laaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf the main difference between the organic and the mechanistic are this one. The other one is common organizational structure. Barree organizational structure bifa kamii maal faadha beekamoon almost common kan jennuuni eenyu faadha kan jedhudha. Inni jalqabaa simple structure kan jennu. So a structure characterized by low degree of departmentalization, wide span of control, authority centralized in a single person and a little formalization is known as simple structure jenna jechuudha. Simple gaafa jennu almost department isa or low departmentalization isa almost baay'ee xiqqaadha. Garuu wide span of control qaba. Authority yeroo baay'ee harka nama tokko keessa jira centralized jechuudha. Formalization isaa garuu almost little formalization qaba jechuudha yeroo baay'ee. Again, most widely practiced in small business keessatti inni kan fayyadu this simple structure. And the strength of the simple structure lays in simplicity. No? More simply, again, kind of simple, similarly, decision making is fast, flexible, inexpensive to maintain, and the accountability is clear. Almost clear. Aim to Malojata, Nibek. Any lamafa bureaucracy can genuine science, mechanistic, which is highly routine operating task kan itti hojjetamu yeroo baay'ee through specialization and the much rule in the regulation are zero. Seerri fi dambiin qajeelfamni baay'ee itti baay'ata jechuudha bakka kanatti. Kanaaf rigiditiin isaa kan dominant ta'u. Tasks are grouped in functional departments and the authority centralization are there and the span of control is almost narrow span of control fayyadama jechuudha. Narrow span of control fayyadama jechuudha. So inni kuni almost bureaucratic yookaan mechanistic approach jechuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaa matrix approach kan jennudha. Akkuma maqaan isaa ibsu matrixiin amaloota lamaanii simplity bureaucracy lamaan walitti combine kan godhudha. So essentially the matrix combine two forms of departmentalization, functional and product. Saamnan kanneen bakka tokkotti kan hammateedha jechuudha matrix gaafa jennu. So the most obvious structural characteristics of the matrix is that breaks the unity of command concept, the unity of command, reporting relationship, eenyu to eenyu ajaja kan jedhu commanding unity of direction qaba almost. So employee in the matrix have two boss, their functional departments, manager and their product manager. Kanaaf aangoo kan manager yookaan boosii lama qabu jechuudha asirratti according to matrix structure. Inni tokko functional department manager kan jennuudha, inni biraa immoo product manager kan jennuudha. Therefore, chain of command isaa maal jennaani dual chain of command fayyadama. Eenyu matrix structure system. Kanaaf
wanta akkana adda baastanii qabachuu qabdu jechuudha. Maybe exit exam irratti happen gochuu sila danda'u. Kanaaf the matrix organizational structure have a dual chain of command jedha jechuudha. Dual chain of command. So kan irraa kanaaf immoo new design option qabaachuu dandeenya. Yeroo baay'ee three common designing option are there. Team structure, virtual structure, boundaryless structure kan jennu nuti jira. Team gaafa jennu almost core isaa team irratti kan bu'uureffame akka ta'e nutti hima. Actually tokko isaanii ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Tokko isaanii ilaaluu ni dandeenya. So gaafa team jennu team structure is the use of team as a central device to coordinate the work activity. Kanaaf hojii tokko hojjechuudhaaf tiimii uumuun, tiimii ijaaruun akka bu'uuratti ilaalama jechuudha. Akka bu'uuratti ilaalama jechuudha. That is known as team structure jennaan. Inni kan virtual organization kan jennu ni virtual is the small core organization that outsources a major business function. Saannan kunniin immoo yeroo baay'ee virtual organization kunii hojii baay'ee gara alatti bifa kontiraataatiin ta'uu danda'a yookaan wantoota garaagaraatiin namni biraa akka hojjetu outsource warroota godhanidha jechuudha. Almost major function isaanii outsource ta'a jechuudha. Qaama alaatiin hojjetama. So in the structure terms, the virtual organization is highly centralized with a little or no department even. Departmentiin immoo baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a yookaan immoo gonkumaa jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. In case of virtual organization. Boundaryless gaafa jennu it is the organization that is not defined by or limited to horizontal, vertical or external boundaries imposed by the predefined structure. Kanaaf predefined kan ta'e boundary ni jiru jechuudha. Toward vertical, horizontal or external boundary mataasaa kan hin qabnedha. Akkuma maqaa isaa irra ilaaltan boundaryless organization kan jennu jechuudha. So the technology in the job design akkuma beekamu technology job design keessatti gahee guddaa qaba. Maaliif technology yeroo yerootiin update waan ta'eef organization keenyas design isaa update ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf hariiroo cimaa qabu jechuudha. Yeroo ammaa keessatti organization fi job design hariiroo cimaa qabu. What you call technology in the job design. So the concept of socio-technical system is used in organizational behavior to indicate the importance of integrating people, technology to create high performance work system. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaani work system keenya yookaan performance isaa dabaluudha. Performance system keenya, performance hojjettoota keenya dabaluudha because of now it is the competition of what? Competition iraarra jira, dorgommii. Magaalaa tokko keessatti dominate taatee argamuudhaaf wanta fayyadamuu qabdu hunda fayyadamuu qabda. Teknoolojii ammaa wajjin immoo kan deemu ta'uu qaba jechuudha dhaabbanni kan. Kanaafi socio-technical systemii teknoolojii kana wajjin kan madaqe ta'uu danda'u qaba jechuudha. So the following are the concepts that show the relationship between technology and the job design. Fakkeenyaaf automation and the robotics. Yes, nowadays automation there almost automatic. Wanti baay'een tuttuqqaa harkaa irraa bilisa ta'aa jira. Kana qofa osoo hin taane even humanless activity hedduun hojjetamaa jira. Involvement of nama kan hin barbaadu. Robotics industry. Yes. Haga sadarkaa robotics waraana keessatti haga qooda fudhatanitti ta'eera robotiin jechuudha. Kanaaf naaf kuni teknooloojiidha jechuudha. Kanaaf teknooloojiin kun it is very important especially logummaa hambisuudhaaf malaamaltummaa yookaan corruption hambisuudhaaf gahee guddaa taphatu jechuudha yeroo ammaa kana. So flexible manufacturing system qabaachuu, electronic office, yes, e-office namni amma computer isaatii yookaan silkii isaatiin biizinasii guddaa rangochaa jira jechuudha. That is known as electronic office or e-office jechuu dandeessu. And the workflow and the process engineering, yes, hojiin sun bifa kamiin flown isaa. Yes, process engineering keenya maal fakkaata kan jedhu teknoolojii keenya wajjin kan deemee akka ta'ee fi ta'uu isaa almost check gochuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf organizational structure kan jedhu chapteriin dhuma course organizational behavior kana fakkaata jechuudha. Waan nu wajjin turtaniif ammas gara fuulduraa wajjin waan turruuf galatooma jechaa PowerPoint kana fakkaatu kan share nu godhee mala tutorial guddaa galatoomi jennaani. Isinis akka isinitti tole abdiin qaba. Kanaaf viidiyoo keenya irra immoo waa'ee barattan jedhee waan nan abdadhuuf
viidiyoo keenya like gochuun viidiyoo biraa waan isin hojjechuu qabu comment section jalatti naa kaayaa waliin deemnu ta'a jechuudha. Ingidihi namni tokko waan isin hundi gaafattan hojjetamuu dhabuu danda'a. Garuu least kan namni baay'ee gaafatu hojjechuu waan dandeenyuuf comment jalatti waan barbaadan nu gaafadhaa. Warri qophii entrance exit exam irra jiraattan keessatti barattoonni business management, human resource, business administration, marketing management warri taatan really channelii kun baay'ee isin fayyada. Koorsiilee exit exam irratti based on the blueprint warroota dhufan hojjechaa turre waan ta'eef amma tokko ni fayyadamtu jedhee yaada. Kanaaf ani wajjin amma dhumatti akka turtan kabajaan affeeramtanii jirtu jechuudha.